Dhugaadha. Dhugaadha. Waa'ee jireenya koo kan jedhu. Ishi. Kilippii tokko gadhiisuu edda samoona. Tole. Dhugaadha. Kam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'a waa'ee namoota hedduutti waan gaafii ta'ee fi gaafii namoonni hedduun karaa keessatti illee karaa garaagaraatiin na gaafatan tokko isiniif deebisuuf dhufe illee waa'ee Andu'aalam Gosaadha. Andu'aalam Gosaa sirba baasaa jira. Sirba yoom baasaa? Akkamitti sirba baasaa? Miidiyaa irratti illee namoonni hedduun Andu'aalam sirba baasuu hidhaa sirba baasaa jira. Waa'ee kana Andu'aalam sirba baasaa jira moo hin jiru? Information qabatamaa nagee jira jechuudha kan isiniif deebisaa. Jalqaba irratti garuu Andu'aalam Gosaa sirba yoo baase rakkoo maal qabaa? Yoo dhiise rakkoo qabaa? Maaliif namoonni gariin maaliif hin baasne jedhanii gariin immoo akkamitti baasidhanii. Kanaaf yoo sirba baase rakkoo maal qaba? Yoo dhiise rakkoo maal qaba kan jedhu koomentii irra naa kaayaa. Gaafii biraa immoo Andu'aalam sirba yoo baase nu miidhamoo yoo sirbuu baate yookaan immoo sirbarraa yookaan aartii kanarraa yoo fagaate nu miidha kan jedhus koomentii irra naa kaayaa. Gama biraatiin Andu'aalam yoo sirba baase dhugaan ayyaantuu dhugatamoo yoo sirba baasuu baate dhugaan ayyaantuu ba'a. Wanti kun lamaan sirbuun isaa dhugaa isii ni dho'isa jedhee yaadu. Sirba baasuun isallee yookaan immoo sirbuu dhabuu isallee dhugaa ishii ni baasa yookaan immoo ni dhoksa jedhee yaadu. Garuu immoo akka Oromootti kun akka saba guddaa kanaatti inni aartii Oromoo kan hanga tokko ol kaase kun hanga tokko ol fuudhe aartiirraa yookaan immoo sirba afaan Oromootirraa yoo fagaatu kan yookaan immoo saba kana gama aartiin ni miidha jedhee yaada. Akka yaada kiyyaatti meebii dogongora ta'uu danda'a. Kun yaada dhuunfaa kootiiti. Anillee akka nama tokkootitti dhugaan ayyaantuu akka bahu yookaan immoo haqni ishii akka bahu nama barbaadu keessaa tokko. Garuu immoo mucaa kana manni murtii yakka kanarraa bilisaa yakka kana hin dalagne jedhee ifaan ifatti yookaan firii godhee bilisa godhee baasee jira jechuudha. Erga manni murtii bilisa yookaan immoo yakka hin dalagne isa baase dirqamaan yookaan immoo yakka dalaydee jechuu hin dandeenyu. Garuu ammallee stiil anaaf shakkamaadha. Yakka mallee ta'uu baatu shakkamaadha. Maaliif wanti hedduu clear naan ta'e yookaan immoo naa hin galin hedduu waan jiraniif jechuudha. Kun anaafis gaafiidha. Ammallee akka dhugaan ayyaantuu bahuuf godhamuu qabu duuba hunda godhee sagalee fillee ta'uu barbaachisa sagaleen hin ta'afi. Garuu immoo akka nama tokkootti akka mucaan kun aartii irraa fagaachuun isaatis hedduu natti dhagama. Kana jedhu sirbuun isaa lubbuu mucattii tana caaltee natti argamtee osoo hin taane meebii dhugaan hin beekne dhugaan isaa fi isii jidduu jiru jiraachuu danda'a. Mucaan kunis dhugaa qabaachuu danda'a. Hin beekamu namni tokko emotional ta'e waan of godhu yookaan immoo maal akka of godhuu danda'u. Kanaaf wanti nu beeknu yookaan personaal wanti hin beeku hin jiru. Akkuma wantootuma yookaan immoo evidensoota garaagaraa miidiyaa irratti arguun dhala. Gama biraatiin aartist Andu'aalam Gosaa sirba baasaa jira gaafii jedhuuf eeyyan Andu'aalam Gosaa sirba baasaa jiraachuu fi sirba baasuudhaaf qophii gahaa godhaa akka jiru namoota itti dhiyeenyan wanta kana hojii godhaa jiran irraa hubadhee jira jechuudha. Sirba baasaa akka jiruu fi yeroo dhiyootti sirba isaas akka gadhiisu akka gurra uummataa biraan gahu dhagahee jira jechuudha. Information qabu kana garuu immoo sirba baasuun isaa yookaan immoo sirba baasuun isaa kun dhugaa mucattii tanaa ni dhoksa yookaan immoo ni baasas jedhee hin amanu. Meebii immoo hin beekamu. Dhugaan mucattii kanaa guyyaa tokko bahuun isaa hin oolu. Maaliif dhugaan qal'attus hin baddu hin cabdu gaaf tokko bahuun ishii hin oolu. Hanga dhugaan ishii bahutti dhugaan ishiittis awwaalamee akka hin hafnee fi gaaf tokko akka bahu abdii qaba. Kanaaf noomoodha dhukatus hanga barbaadan dhoksuuf namni dhugaan bira jirtus hanga barbaade dhoksuuf yaalus ukkaamsuuf yaalus gaaf tokko harkaa bulluqee bahuu waan hin oolleef hanga dhugaan ishii bahutti rabbi dhugaa ishii haa baasu jecha rabbi dhugaa ishii hin dhoksin rabbi dhugaa ishii haa baasu jenna. Gama biraatiin Andu'aalamis yoo gocha kana keessaa harka qabaate dhugaa mucattii kanaa baasee saba guddaa kanarraa dhiifama akka fudhatuu fi kanaaf anillee samoona kana wanta miidiyaa irra deemaa jiruu fi viidiyoo garaagaraa Andu'aalam sirba baasee jira. Andu'aalam sirba baasaa jira. Kanuma isiniin gahuuf dhufee nagaan naa turaa. Baay'ee.